Fayyaa fi nageenya isiniif haa baay'atan wardii Muhammad kan irratti argamnu afroo saayibar teekinooloojii wal qabsiisnee waan gabaabaa tokko waliif qoodaa deemne jechuudha. Egaa isinis waan qabdan nuuf qoodaa nutis immoo waan qabnurra waan hubannurra waan nutti mul'ate irraa takka lama jecha gara keessan kan qoonnu ta'a. Yaadanis waan hundaanuu nu jajjabeessuun irraanfatina yaadni keessan nu jajjabeessuun nu cimsu waan ta'eef gara teekinooloojiitti dabarre jechuudha. Har'a immoo waa'ee artificial intelligence AI irraa waan tokko kaafne jechuudha. Social media keenya irratti karaa gabaabaa artificial intelligence kan fayyadamne akkamitti post godhuu dandeenya guyyaa guyyaadhaan kan barreessine yoo hojii irratti busy kan taanu taate akka ofii isaatii inni post nu godhu akkamitti godhuu dandeenya akkamitti beellama kaa'achuu dandeenya fakkeenyaaf daqiiqaa 30 ofii isaatii akka inni post godhu yoo barbaanne akkamitti beellamachuu dandeenya beellaman akkamitti kaa'uu dandeenya hanga torbaanitti beellama keettanii fi ofii isaatii auto schedule gochuudhaan gara keessan dabarsuu danda'a yookaan gara uummataa gara hawaasaa gara hordoftoota keessanii dabarsuu akkaataa itti danda'u laalla jechuudha fakkeenyaaf bilbiloota qabdan irratti karaa salphaadhaan akkaataa itti fayyadamtan soofteera tanaan argitu soofteera kana buufachuudhaan publisher jedhamti isii sana buufattanii eegas booda iimeelii keessan itti galchitu yookaan sign up jechuudhaan yookaan sign in yookaan madura galmooftan ta'e akkasitti galmoodhaan iimeelii keessan kan Facebook wal qabate isa itti galchitu eegas booda iimeelii keessan gara soofteera kanaan ni fida jechuudha soofteera kana Facebook qofaa miti Instagram YouTube social media hundaayyuu irratti fayyadamuu dandeessu ofii isaatii beellama qabee ofii isaatii audience keessan bira yookaan hawaasa keessan bira karaa salphaan geessa jechuudha karaa kanaan fayyadamne jechuudha fakkeenyaaf aappii akkuma argitan isii tana aappii kana fayyadamuudhaan gara social media keessanitti deemtu kun immoo karaa kamii wal qabsiiftu fakkeenyaaf ChatGPT irratti thumbnail Facebook yookaan postii har'aanaaf qopheessi jettanii gara ChatGPT afaan Oromootiin barreessitanii itti erguu ni dandeessu akkuma isin agarsiisaa jiru kanatti aappii tana ChatGPT irratti waan barbaaddan thumbnail na dalagi yaada kanarratti naaf qopheessi jedheetiin itti ergaa fakkeenyaaf amma afroo cybertech afaan Oromootiin barsiisuu waan hin barbaaduuf thumbnail kana na dalagee itti erge akkuma argitan hunoo naaf dalagee naaf dhiyeessee jira jechuudha isa kana immoo akkamitti gara Facebookaatitti publisher kana fayyadamee post godhuu akka danda'u fi beellamaan akka kaa'uu danda'u asirratti na agarsiisa guyyaa waggaa sa'aatii waan hunda asirratti na kaa'ee jira isa kana niin filadha borsaa ganaatitti na maxxansi iftaan immoo saa ganaan na maxxansi yookaan har'uma sa'a booda sa'a duraa na maxxansi jedheetiin kaa'a akkasitti beellama qabsiisee okay jedhanii gadhiisa gara Facebook koo dabarree gulaallu kunoo akkuma argitan poostinaaf qopheessee jira poostinaaf godhee jira jechuudha bifa kanaan isinis karaa gabaabaadhaan yaalii godhuu ni dandeessu irraa fayyadamtu jedhee yaada kanaaf artificial intelligence yookaan AI beellama nuu qabee akkaataa inni itti ofii isaatii nu hojjetu ajajuu ni dandeenya jechuudha teekinooloojiin bifa kanaan itti fayyadamne jechuudha karaa biraatii yoo miidhaas ta'e immoo gara fuulduraatitti immoo ol barsiisa walitti himaa isinis yaada nuu qooda akka waliin turu ta'a yoo irra fayyadamtan yaada keessan nuuf kaa'a hedduu galatoomaa ani wardii Muhammad ture fayyaa fi nageenya isiniif haa baay'atu.